Ashamaa harka fuunee kabajamtoota fi hordoftoota ogummaa harkaa nageenyi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii aanillee nagaa kiyya galanni waaqayyo gooftadhaaf haa ta'u. Bakka nagaan dhuftanii nooraa oluma seenanii manni kan kun mana kan keessanii hundi keessan noora'ee guyyaa har'aa kan immoo yuudaa ababaa baay'ee bareedu takka hojjedha isinitti argisiisa. Ababaa kanas immoo yuudaa kirrii gosa kana lamaantu nu barbaachisa. Kirrii loomiidhaa fi kirrii gurraacha jechuudha. Jalqaba kirrii loomiidhaan jammarra. Kirrii loomii kana immoo si'a 15 quba keenya irratti maranna jechuudha. Si'a 15 quba keenya irratti kun haala kanaan akkasittiin maranna. Akkasittiin maranna. Hin jabeessinu akka harka keenya irra nu bu'utti maranna. Si'a 15 lakkoftaniitiin marattu isin. 15 isaa booda akkasittiin ofirraa baastanii akkasittiin qabattu. Boolla kana keessa haala kana walitti qixxeeffannee kirooshii keenya fidannee haala kanaan qabannee zuurii isaa kana madada irratti hidhoofna jechuudha. Isee hundumaa gara kirooshii gara keenyatti azuurra. Isaa booda boolla kana keessatti haala kanaan hidhoofna akkuma gizee daanteelii irra jalqabnu sanatti jechuudha. Haaluma tokko irraa baasna jechuudha. Haala kanaan kaameraan kiyya baay'ee qulqullina hin qabu dhiifama maaliif akka ta'e hin beeku har'a deemsisedha. Gosa baay'eedhaan iddoo tokko tokkotti margaa mul'ata. Iddoo tokko tokkotti immoo carar jedha. Maabiraatee ta'ellee waan isaa hin barree. Haala kanaan aga dhumaatitti dhoofna. Gizuma tokkoon kirrii irra baafanna jechuudha. Waa takka illee nama hin dhibdu ababaa baay'ee bareedu ishee dhoofnaa aga dhumaatitti na hordofaa isiniin jechuun jaaladha. Haaluma kanaan dhuma isaa zuurii isaa naannessinaa akka naannessinee finnee dhufne kun bakka natti xiqqee jedhee walitti nu guutee jira. Haaluma salphaadhaan ababaa bareedu ishee dhoofnaa ababaa dhoofne tanallee walirratti qaqqabsiisnee wanta baay'ee soofadhaaf illee waan barbaanneef fudhachuu ni dandeenya. Erga dhumarra geenyee bakka ishee jalqabaa tan irratti gadi dhoofna. Maaragan irratti jabeessinee akkasittiin irratti gadi dhoofna. Isaa booda akkasittiin irraa baasnee kirrii keenya irraa kutanna. Kirriin kiyya furdaadhaan immoo iyyuu kirooshii furdaadhaan ta'uun beeku kirooshii qal'aadhaan malee kanaaf itti rakkata. Haala kanaan kirrii irraa kunne tana finnee dhufne tajaajila akkasittiin dabarsina. Akka kirriin tuni booddee hin futtaafannee fi kan akkas goonu. Isaa boodatti irraa kun nama qasiifneetini. Haala kanaan ammoo iyyuu kirrii gurraacha finnee kirrii gurraachaan irratti dhoofna. Kirrii gurraacha kana shamqaqqoo godhanna. Shamqaqqoo kirooshii irratti haala kanaan jalaan naannessinee finnee dhufne akkasittiin kirrii keenya fudhanneetini keessaa baasna. Kaza kirooshii keenya irratti shamqaqqoo godhanna itti shamqaqqseenna. Achi booda finnee kirrii kana gubbaa irratti gadi dhoofna. Iddoo tokkotti walitti qabanneetini si'a 10 dhoofna jechuudha. Boolladhuma kana keessatti jechuudha. Haala kanaan si'a 10 dhoofna. Kirriin keenya akka nu harka ayyaane qubaan qabanna jechuudha. Ajalaan naannofne si'a 2 dhaheen jira. 3 4 5 6 7 8 9 10 jechuudha. Si'a 10 akkasittiin quba keenya hin qabanne erga dhoofne boodatti dhoofne kirrii keenya amma irraa kirooshitti marannee akkasittiin keessa si'a tokko nafa.
akkasittiin irraa baasnaa haga dhumaatitti jechuudha. Ammas deebisneet irraa baasna. Erga haala kanaan irraa baasne boodatti irratti gadi dhoofne raawwanneetiin maqasii finnee maqasiidhaan irraa murra. Achi booda ishee kana lamaan walitti guduufnee raawwanneet irraa murra jechuudha. Walitti guduufnee finnee dhufnee maqasiidhaan irraa murra. An akkasii tana gosa 5 nu barbaachisa jechuudha. Erga dhoofne raawwannee quba keenyan akkas walitti qabnaa akka kinu ababaa sana jechuudha. Baala akka isheen fakkaatutti. Haala kanaan jechuudha. Gosa 5 nu barbaachiste jechuudha haala kanaani. Erga akkasittiin dhoofnee raawwannee finnee dhufneetiin kirooshiidhaan kirrii kana walitti guurre kirooshii finnee dhufnee kirooshii keessa babaasneetiin kirrii kutanneetiin jechuudha walitti qaqqabsiisna. Haala kanaan kirrii gurraacha gabaabaas erga eenyuunni marfeedhaanis hin ta'a garuu har'aan marfee hin fayyadamne akkasumatti hin ta'e. Akkasittiin as keessaa baasna. Hunduma isaaniiyyuu haala kanaan keessaa baasna. Inni nama dhibu ofuma isaatiif ba'a jechuudha. Haala kanaan hunduma isaayyuu haala kanaan walitti qaqqabsiisna. Keessan baasneetiin erga eenyu irratti dirree raawwanneetiin. Kana lamaan isaas akkasumatti amma 5 isaayyuu kanatti keewwisneetiin jirra. Isaa booda akkasitti walirratti shamaqqaqsiisna. Dhugaa baay'ee bareedu takkaannaa kaameraan kiyyaarraa garuu baay'ee sirrii miti kadhiifama. Haala kanaan erga walirratti jabeessineetiin shamaqqaqnee booda hin guduufina. Booda sirreessina harka keenyaan jechuudha. Waa'uma takka illee nama dhibduun keessaniyyuu baradhaan isiniin jedha. Waa tokko illee nama hin dhibu. Isaa boodatti haala kanaan tolchina harka keenyaan bareechine. Kirrii kan immoo yoo akka inni gizeerraa kunne akka hin mul'anne kirrii gurraacha kana jalaan eenyudhaan gadi baasna jechuudha. Kirooshiidhaan akkasittiin keessa keenya keessan gadi baasna. Anirraa kunne akka hin beekamne jechuudha. Akkasirraa kunna bakkanatti. Kanallee karaa kanaan akkasumattiin keessan baasna. Isaa boodatti irraa kunnamu lamaan isaaniiyyuu. Ababaa kana fakkaattu nu taate dhugaa baay'ee takka bareeddi. Yoo isinitti bareede yoo dasiin jedhee sheer laayik sabiskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa sheer godhaa obboloota keessan biraan illee gahaa isinillee irraa baradhaa isiniin jedha. Wanti kamiyyuu wanta rakkofiitiin dhaanii gaafa dhaanii xumuran ilaalan jechuudha. Hedduu tokko nama gammachiisa. Baruun harka keenya yeroo hundumaa waan gaarii ogummaa yoo ta'e hedduu namatti tola baradhaa isiniin jedha duubatti hin deebiinaa.
nuti hin dandeenyu hin jedhinaa sirriitti ilaalatanii baradhaa bakki isin dhibe immoo na gaafadhaa bakka kanatti suuta jedhii haala kanaan nutti argisiisinaan jedhaa egaa hundumti keessan waaqayyoonatti waan na hordoftaniif guddaasaa galatoomaa viidiyoon keenya har'aa asumarratti xumuree jira viidiyoo biraatiin akka walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'uu nagaadhaan naa turaa guddaa tokko naaf galatoomaa.